Dhaggeeffattoota kabajamtoota hordoftoota yuutuubii chaanaalii kootii deebi'eetii dhufee jira. Amma kanan deebi'ee dhufee fi mataa keenya erga miiccanneen booda wanta itti goonudha. Asitti kanan qopheeffadhee vaatikaa qibaatii yookiin kokonaat heer ooyilii jechuudha. Asitti immoo kanan qopheeffadhee akkuma argitanii baaziliinii jechuudha. Baaziliinii maankaa tokkoo fi isa kana maankaa lama walitti makeeni isa kana duraan dursee nan isa argan iseen booda zayitichaan itti makachuudha. Warri maatiin haa turtan guddaa galatoomaa, warri haaraa dhuftan seenaa like share comment gochuun na jajjabeessuun irraanfatinaadha. Na waliin tura hanga dhuma ga'u. Amma baaziliinii maankaa tokko jechuudha fudhee isa kana nan hodhisa. Duraan dursee inni kun o'uu qabaachuudha. Bishaan fakkaataa yookiin immoo isa kana fakkaataa jechuudha. Amma baaziliinii maankaa tokko jechuudha baskee jira. Isa saanii kanatti naqadhaa jechuudha. Agartanii bifti isaatu vaatikaal qibaatii fakkaata. Inni kun baaziliiniidha. Gizuma mataa keessan fudhattanii miiccattan odoo akkatti yeroo hunda fayyadamtanii yeroo gabaabaa keessatti mataan keessan sinii dheerata jechuudha. Amma kanan itti naqu vaatikaal qibaatii jechuudha. Isa kana maankaa lama kan ta'uun itti naqa nagaa har'aa fi ani kanan qopheessu dibannaa har'aatiif qofa. Erga akkas godheen booda walittan makaa jechuudha. Wal fakkaata bifti isaatu. Innaa amma daqiiqaa 5 booda nan dibadha. Dhaggeeffattoota kabajamtoota yuutuubii chaanaalii kootii deebi'eetii dhufee jira. Amma baaziliin erga naa baqeen booda jechuudha mataa kootillee miiccadhe. Baazilichi erga naa baqeen booda qibaatiidhaan walitti makee mataa koon dibadhaa jechuudha. Haala kamiin akka fayyadamus na waliin tura. Haalli dibannaa iraasuu mataa isaatiiniini akkaataa mataan keenya itti nu magarsu nu godha jechuudha. Haalumti mataa keenya yookiin rifeensa keenya itti dibannu akkuma argitan kana mataan kiyya bifti isaa bifa bareedaa. Silaan miiccadheefani malee odoon tokkosee baay'ee dheeradha. Amma baazilii fi vaatikaa sana fideetti dibachuudha. Baazilii erga iftanii booda daftanii dibachuu qabdan. DBS'n jalaa qorra. Amma isa kana seenaan dibadha. Tasino istasoni mataa keessan hunda wal ga'uu qaba. Akkasiin hin hanqannetti.
Baatikaa fi qaadin mintini qibaatiin kun jechuu kiyya ifama baay'ee hoddiidha. Ijoolleen biyya arabaa jirtan ni beektu gatiin isaa. Ani kanan bitee akkuma kana viidiyoo irratti agartan birrii 65 kanan bite. Dura birrii 20 ture 15 ture. Amma doolaariin waddadee jira. Doolaariin birrii 20 turte 23 taateerti. Amma isa kana booda nan ashaa. Naashoni usheetuma dibachaa jira. Gurguddisee tana ladda fuudhe. Jana boodin ashaa umarra amma isa kana ijoollee hedduun yeroo hedduu mataan kee lislisii jedhee jira. Maal dibattaa jettanii koomentii irratti na gaafachaa turtanii. Amma kanafe sirriitti ashaa'u. Yeroo hundaa waan kamiiyyuu dibannaan jechuudha. Mataa keessan ashaa'uu qabdan. Qibaatichi akka keessa gadi galee isinii margu jechuudha. Masaashii godhuufi mataa kiyya ammoo odoo hin miiccatiin dura wantan dibadhee erga miiccadheen booda ammoo wantan itti fayyadame viidiyoo isa duwwaa isa ala galtaniiti kan ilaaltan. Warri tarii viidiyoo san hin agarre jechuudha. Akkuma argitan በነገራችን ላይ ወደ ፍሪጅ ጎዴው ፍሪጅ ስራ ባለ ደወለት ለኮሰ ተቆጣቃመ አከተምቴ ከፍሪጅ ጎደን sinan bohaarsatan jira akkasin bohaartaniif akkuma argitan kana fuulli keessan illee qulqulluu isinii ta'uu danda'a. Qibaatichi kun banagaraachilla baay'ee bareeda dhugaa dubbachuudhaaf. Reefuu rifeensa koo miiccadhe amma innaa nyaarallee warri hin qabne warri dabbasaa nyaaraa hin qabne
itti diddibadha. Hindee waaqayyo bareedina nuu kenni moo waa ollaarraa barannaa jedhe Oromoon. Amma isa kan oduu firii maal jedhu oduun qututturii dha'ee dheerinni isaa hangam akka gahu isinittan agarsiisa ture. Awwachuu hin barbaanne. Duunus kan du'u mataa keenya nu waliin. Mataa keenya ijoollee shamarranii maal jaalatu rifeensa fi kunuunsuu filachuu qulqullina ilkaan ofii sirriitti eeguu qoritti ilkaaniitillee qulqulfeessanitti agarsiisama. Ni jira. Warri barbaadan komantalatti na gaafadha. Maal fayyadamta ilkaan kee wayittani isinittan hima. Viidiyoo barbaadan irratti isiniifan hojjedha. Waan barbaadan isin na gaafattan hunda irratti hojjechuudha. Hunda beekii osoo hin taane waan ofii kiyya fayyadamaa waan hin jirurra jechuudha. Amma urgan ashuu qabee amma daqiiqaa 10 olin ta'a. Sekendi jechuu kiyya. Amma sirriittan qabsiisa. Ligan akkatti qabsiisee booda isa kanas garanaan
bakka astakaakkalee tolcheera jechuudha. Amma isa kana faashiniiwwan yookiin istaayiliiwwan garaagaraa kana firrii baasanii raawwatanii itti deemanii hojjetatan namoonni tokko tokko. Garuu nuun xofuma keenya ammaan sirreessin jedhamu garuu yaadumaan akkaataa itti fayyadama isaa yookiin barumsa ofii kiyyaa beekurraa isinitti agarsiisaa jira jechuudha. Amma mataa kiyya bifa kana fakkaatuun astakaakkalee jira jechuudha. Akkuma argitan inni kun saamunaa maasiniin jedhamu. Kan saamunaa ilkaan dhiqatanii garuu inni kun ittiin dhiqata. Mataa qofaan astakaakkaladha jechuudha. Inni haala kanaanis fayyadamuu ni dandeessanii. Akkaataa barbaadanii akkuma isinitti tolan jechuudha. Bifa kana fakkaatuun mataa kiyya astakaakkaladhee xumuree jira. Garuu xumuree jiran jedhamu kun sirriitti jaajjuun qabu laqqam godhamee filamee hojjetamuu qaba ture jechuudha. Garuu ani barumsaaf jecha sila isinitti agarsiiseef malee guyyaa biraa viidiyoo biraatiin hamman deebi'ee dhufutti nagaatti turaadha. Waan barbaadan na gaafadhaadha. Baay'ee.